Gaaddisni odaadhaa milkaa'ina marii biyyoolessa Itoophiyaanotaatiif murteessaadha jedhame. Shanyiin qamaleedhaa Haarooyni Koongootti argamte. Walwaraansa Suudaan irratti xayyaarri dhaabbilee miseensota humna waraana Ameerikaa kaduraanii argamaniiti jiru jedhame. Jalqabarra hordofaa turtan ijoo oduuti bakka jirtan maratti nageenya isinaa ga'u hordoftoota keenya. Miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu saatii kanaa isinitti himna. Oduu saatii kanaa keessin himaa jiru an Uudii Muusaatii kallattumaan garaa bal'ina oduutti dabarra. Gaaddisni odaadhaa milkaa'ina marii biyyoolessa Itoophiyaanotaatiif murteessaadha jedhameeti jira. Itoophiyaan seenaa boonsaa qabaattus siyaasa ammayyaa keessatti lolaa fi humnaan rakkoo hiikuudhaaf yaaluudhaan gaagaamni hedduun mudataniiti jirus jedhameeti jira. Haa ta'u malee lammiileen gufuu isaan mudatte kana akkuma aadaa isaanii malaa fi mariin waliin jireenya hawaasummaadhaatiin marii dhiifamaa fi gumaadhaan dabarsuu danda'aniiti jirus jedhameeti jira. Keessattuu gaaddisni odaadhaa muka akkaan kabajaa qabu kaja'an haasaa sirna baniinsa marii biyyoolessaa irratti taasisanii turaniin ministeerri muummeen Itoophiyaadha gaaddisa odaa jalatti araaraaf manguddummaaf barumsa amantiitii fi gorsaaf Oromoonni kan wal ga'anii fi rakkoo fi muda isaanii hunda harkitti furatan ta'uu yaadachiisaniiti jiru. Baraas dhiyeenya kana garuu jaan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad aadaa marii dhiisanii ana qofaatu sirriidha jechuudhaan rakkoo keessa seenanii jiraachuudhas ibseeti jira. Itoophiyaan biyya sabdaneessa duudhaalee aadaa marii mataa isaanii qabdu ta'uu kan yaadachiisan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad haasaa sirna baniinsa marii biyyoolessaa kan guyyaa kaleessaa jechuunis adoolessa 8 bara 2018 jalqabe irratti sirnoonni aadaa kanneen Itoophiyaanonni qaban qabeenya Itoophiyaadhaa kawaloodhaati jechuudhaan sirna aadaa rakkoo isaanii itti furatan kanneen Itoophiyaanonni qaban tokko tokkoon yaadachiisaniiti jiru. Jaarsummaa Oromoodhaa akka yaadachiisan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhugaa fi araara odaa jalatti Oromoon taa'ee malaa fi mariin akka furatu ibseeti jira. Jookaa Shangoo aadaa Guraageedhaa, Soongoo aadaa Sidaamaadhaa, Waamaa aadaa Walaayitaadhaatii fi akkasumas ammoo madaa aadaa Affaar, aadaa Somaalee, aadaa dhiiga dhangala'u ittisan akka ta'e muummichi ministeera Abiyyi Ahmad sirna eegalchiisa marii biyyoolessaa irratti haasaa taasisaniin ibsaniiti jiru. Aadaawwan kunneen dhimma hunda karaa nagaa fi wal dhageeffachuutiin hiikuudhaaf ka dandeessu kajaan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad makmaaksa Oromoo afaan gaariin afaa gaariidha caala jedhus akkasumas ammoo aadaan malaa fi mariin rakkoo walii hiikuudhaa Itoophiyaanonni qaban furmaata waloo biyyattiin qabdu tokkicha qofa akka ta'e ibsaniiti jiru. Marichi firii kan godhatu yoo hirmaattonni sammuu fi qalbii isaanii sassaabbatanii naaf osoo hin taane nuuf ja'an qofa dantaa biyyoolessaatiif wal dhageeffachuudhaan hiikama kajaan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad seenaa haaraa badhaadhina Itoophiyaa harka keenyaan waloodhaan barreessuuf naaf osoo hin taane nuuf kaja'utti fayyadamuudha qabna jechuudhaan ibsaniiti jiru. Itoophiyaan dura taa'ummaa dhaabbata biyyoota Afrikaa Kaaribiyaatii fi Paasifikiidhaa fudhatteeti jirti. Itoophiyaan dhaabbata biyyoota Afrikaa Kaaribiyaa fi Paasifikiidhaa OACPS ta'an keessatti dura taa'ummaa isiidhaa dhaabbaticharraa fudhachuudhaan duratti imaltee jiraachuu ministeerri maallaqaa ibseeti jira. Kunis hirmaannaa idil addunyaa keessatti milkaa'ina guddaa ta'e misooma itti fufiinsa qabu badhaadhina waliinis sirna tumsa addunyaa bu'a qabeessa ta'e cimsuudhaaf kutannoo isiidhaa Itoophiyaan kan itti mirkaneessite jechuudhaan ibsameeti jira. Dura taa'ummaan kun walgahii mana marii miseensota OACPS adoolessa 15 hanga 16 bara 2026 magaalaa Biraazilsitti geggeeffame irratti biyyoota miseensa 79 irraa ministeerotaa fi hooggantoonni mootummaa olaanoon sekereetaroonni OACPS fi miseensonni michoonni misooma hirmaachuudhaan imaammata tarsiimoo fi dhimmoota mootummaa fuuldura dhaabbatichaa irratti yeroo murteessaa turan irratti Itoophiyummaan dura bu'ummaa ka fudhatte ta'uun ibsameeti jira. Sirna dabarsuu aangoo kana booda ministeerri deetaan ministeera maallaqaa Samaaritaa Sawaasawu pirezidaantii haaraa mana maree ministeerota OACPS ta'uudhaan marii jalqabaa taasisaniiti jiru. Akka pirezidaantiin Haarooyni mana maree ministeerota dhaabbata biyyoota Afrikaa
Kaaribiyaatii fi Paasifikiidha jaanitti Itoophiyaan miseensota jidduudhatti tokkummaa cimsuu, OACPS immoo akka waltajjii cimaa tumsa dinagdee misooma itti fufiinsa qabuu fi sagalee waliiniititti addunyaa irratti dhageessisu guddisuuf kutannoo qaban ta'uu isaanii ibsaniiti jiru. Aadde Samaarittaan dabalataanis ammoo carraa dinagdee bal'isuu, mootummaa misoomaaf maallaqa waaraa walitti qabu, tumsa cimsuu fi jireenya uummataa biyyoota miseensa OACPS fooyyeessuudhaaf akka hojjetan ibsaniiti jiru. Marii gamlamee barreessaa olaanaan OACPS Muusaa Saalii Baatiraakii wajjin geggeessaniinis ammoo Itoophiyaan bu'a qabeessummaa fi beekamtii dhaabbatichaa guddisuu akkasumas ammoo michoota idil addunyaa wajjin tumsa cimsuu irratti akka hojjettu Aadde Samaarittaan eeraniiti jiru. Yeroo Itoophiyaan teessoo dura taa'ummaadhaa biyyoota miseensa dhaabbata biyyoota Afrikaa, Kaaribiyaatii fi Paasifikiidhaa fudhattee jirtu kanatti ammoo kaayyoo tarsiimaa dhaabbatichaa milkeessuudhaaf waliin caalatti hojjetan ta'uudhas Aadde Samaarittaan ibsaniiti jiru. Turizimiin humna guddina dinagdee biyyaa saffisiisuudha jedhame. Misoomni turizimii dameewwan dinagdee gooroo shanan mootummaan adda baasee xiyyeeffannoon irratti hojjechaa jiru keessaa tokko hogguu ta'u, biyyi teenya Itoophiyaanis jijjiirama dura damee kana irratti hojjechuu dhabuudhaan waan argachuun maluuf dhabdus barri jijjiiramaati as garuu qabeenya uumamaa jiru qorachuu adda baasuu fi kunuunsuudhaan madda galii biyyaa taasisuu dandeesseeti jirti jedhameeti jira. Kanaanis seenaa aadaa fi duudhaa uummata biyyaa sadarkaa idil addunyaatti misoomsuudhaan beeksisuun danda'ame jiruu fi karoora milkaa'inaa gama turizimiitiin qabames milkeessuudhaan badhaadhinaaf taasisanii jiraachuun ifoomeeti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa damee turizimiitiif xiyyeeffannoo kennee hojjeteen bakkeewwan hawwata turizimii adda baasuudhaan bakka ga'umsa turistootaa taasisuu fi beeksisuudhaan yaa'insa turistootaa biyya keessaa fi biyya alaa daran akka dabaluun taasisuudhaan carraan hojii bal'aan akka uumamuu fi maddi galii guddaan akka argamu godheeti jiras jedhameeti jira. Haaluma kanaan naannoo Oromiyaatitti bara kana iddoowwan hawwata turizimii 8 adda baafamuudhaan sona irratti dabaluudhaan hojii hojjetameen waldaalee turizimii hawaasaa haaroo 122 hundeessuudhaan carraa hojii bal'aan uumamee jiraachuun ibsameeti jira. Kunis turistoota biyya keessaa miiliyoona 26.8 simachuudhaan qarshii biiliyoona 42.75 kan argamsiisee fi turistoota biyya alaa 206 ol simachuudhaan qarshii biiliyoona 3.98 argamsiisuun danda'amee jiraachuu mootummaan naannichaa ibseeti jira. Kanaafuu turizimiin barruun toora kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatiin barreeffamee jiru kun matoora guddina dinagdee bu'uura tokkummaa biyyaa ta'uudhaan madda galii biyyaa guddisuu fi carraa hojii uumuu qofa osoo hin taane aadaa fi duudhaa hawaasaa Itoophiyaadhaa guddisuuf hegeree dhalootaa kan miidhagsaa jiru ta'uu isaa ibseeti jira. Harariidhatti hojii damee turizimiitiin hojjetameen baay'inni turistootaa dabaleeti jira jedhame. Naannoo Hararitti hojiin damee turizimiitiin hojjetame baay'ina turistootaa akka dabalu taasisee jiraachuun ifoomeeti jira. Naannoo Hararitti hojii damee turizimiitiin hojjetameen baay'inni turistootaa akka dabale pirezidaantiin naannichaa Ordiin Badriidhaa ibseeti jira. Pirezidaantichi gabaasa walga'ii idilee 10ffaa mana marii jaaffaa waggaa 5ffaa irratti gabaasa dhiyeessaniin akka ibsanitti naannichatti hojii damee turizimiitii fi misooma kooriidaarii magaalaatii fi baadiyyaa naannichaa keessatti baay'inaan hojjetame bu'aa fidee jiraachuu isaa ibseeti jira. Keessumaa bakkeewwan hawwata turizimii ta'an misoomsuudhaan tajaajila fooyyeessuu fi hambaalee kunuunsuudhaan bu'aan qabatamaan naannicha keessatti galmaa'ee jiraachuudhaas pirezidaantiin naannoo Harariidhaa obbo Ordiin Badriidhaa ibsaniiti jiru. Haala kanaan baay'inni turistootaa bakkeewwan hawwata turizimii magaalaa Hararii fi naannichatti argaman daawwatan dabalanii jiraachuudhaas Ordiin Badrii ibseeti jira. Bara baajatichaa turistoonni biyya alaa 14,000 fi 700 akkasumas ammoo turistoonni biyya keessaa 180 ol naannoo Hararii fi bakkeewwan hawwata turizimii magaalattii keessatti argaman daawwatanii jiraachuudhaas pirezidaantiin naannoo Harariidhaa Ordiin Badriidhaa ibseeti jira. Baay'inni turistootaa biyya alaatii fi biyya keessaa bakkeewwan hawwata turizimii naannichatti argaman daawwatan waggaa waggaan dabalaa dhufuu isaatis pirezidaantichi eeranii kan jiran hoggaa ta'u hojii misooma kooriidaarii naannichatti hojjetamaniin hojiiwwan hawwata turizimii beeksisuudhaaf hojjetamaniin akkasumas ammoo qulqullina dhaabbilee tajaajila kennaa fooyyeessuudhaan bu'aan argame qooda guddaa baatee jiraachuu ibsameeti jira. Shanyiin qamalee haaroonni Koongootti argame.
Shanyiin qamalee haaroo inni hidhii halluu burtukaanaa qabu Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti argamuun isaa gabaafameetti jira. Shanyiin qamalee hidhii burtukaanaatii fi fuula gurraacha qabdu Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti argamte shanyii haaraa ta'uu isiidha. Saayintistoonni dhimmicha qoratan ifoomsaniitti jiru. Qamaleen shanyii haaroo inni kun bosona guddaa fagoo paarkii biyyoolessaa Loomaamiidhaa kan baha biyyattiidhaa keessatti argamu keessatti yeroo duraatiif akka mul'ates ifoomeetti jira. Hojjetaan kunuunsa bosonaa bineensa addaa kana bara 2008 arguudhaan suuraa sirriitti mul'anne kaasee ka ture waggaa ta'u waggaa 10 booda immoo gareen saayintistoota qamalee kana qorate qamaleen Koongoodatti argamte tun shanyii qamalee haaraa ta'uu isiidha adda baaseeti jira. Waggaa 75 keessatti qamalee shanyii haaraa shanaffaan Afrikaa keessatti argamuun isiitis qorannoodhaan adda baafamtee mirkaneessiteeti jirti. Oduu xumuraatiin walwaraansa Suudaan irratti xayyaaronni dhaabbilee miseensota humna waraana Ameerikaadhaa mul'ataniitti jiru jaame. Xayyaarri dhaabbilee miseensota humna waraana Ameerikaadhaa ka duraaniitiin hundeeffaman bal'inaan waraana Suudaan irratti hirmaachuu Reuters gabaasa dhimmicha irratti hojjeteen saaxileeti jira. Xayyaaronni dhaabbilee loltoota humna qilleensa Ameerikaadhaa kan duriidhaatii fi dhaabbilee humna qilleensa Ameerikaa ta'aniin hundeeffaman akkasumas ammoo neetworkii aviyeeshinii mootummaa Ameerikaatiin walitti hidhata qaban jaaman wayita lolli waliinii Suudaan taasifamaa turetti meeshaalee humnoota finciltoota Suudaan kan Jeneraal Mahammad Hamdan Dagalootiin durfamuuf dhiyeessii garaagaraa taasisaa turuu isaa gabaasni Reuters gadi fageenyaan dhimmicha irratti qoratee maxxanse saaxileeti jira. Qorannoon kun ragaa haaraa kan qabatee dhufe yoo ta'u waraana waliinii Suudaan kan itti fufsiisuudhaaf loojistikii dhiyeessii maallaqa idil addunyaa bal'inaan naannicha irratti dhangalaafamee akka jiru kan saaxilees jaameeti jira. Qorannoon adoolessa 15 kun Steven Shoolis namni jaamu hoogganaan dhaabbata Central Asia Development Groupidhaa kan ta'e teessoo isaa Singapore godhate dhaabbata isaa kanaan xayyaarota Boeing dullooman 3 jiddugala wiirtuu loojistikii Chad, Liibiyaa fi Somaaliyaa akkasumas ammoo naannoo Suudaan kan RSF humni dafee dhaqqabaa waraana Suudaan kan Jeneraal Mahammad Hamdan Dagaloodhaatiin durfamu jiran Darfur keessatti balali'aa turan ifaan ifatti saaxilamanii jiraachuun isaanii ifoomeeti jira. Qorannoon xayyaaronni waraana Ameerikaadhaatiin walitti hidhata qaban wal waraansa Suudaan keessatti gara humna dafee dhaqqabaa waraana Suudaaniin ta'uudhaan hirmaachuu garsiiftu ammoo Suudaan keessatti maaltu deemaa jira addunyaa jechisiisuudhaan ajab jechisiifteeti jirti. Walwaraanni Suudaan waggaa 3 dura waldhabbii humna waraana biyyattiidhaa kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi humna dafee dhaqqabaa Suudaan Jeneraal Mahammad Hamdan Dagaloo jidduutti akkaataa itti waraanni humna dafee dhaqqabaa gara raayyaa ittisa biyyatti itti jijjiiramu irratti tokko jee jalqabe har'a Suudaan keessatti babal'achuudhaan Suudaan irra qaaree yaaddoo nageenya gaanfa Afrikaa bal'aa ta'ee jiraachuun isaa ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduun isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Qophiilee fi sagantaalee Waliif TVdhaa kaafanitti dhufanii yeroo gaarii qabaadhaa nagaan naa tura. Fayyaa ta'aa.